Hakimi, there's the pullback, and there's the leveller. Saipari at the World Cup again. Bara 2022 waancaa addunyaa walakkaa xumuraa gahuun seenaa biyyoota Afrikaa kan jijjiirte Morokkoon bara kanas biyya Afrikaa jalqaba marsaa mo'atanii darbuu geetti taatee jirti. Ramaddii caan Morokkoon goolii 4-2 Haayitii injifatte. Hakimi, Ismail Saibari, Sufiyaan Rahimii fi Geesim Yaasin goolii 4 Morokkoon ittiin injifatte galchaniiru. Biyyoonni lamaan seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif kan waliin taphatan taphichi olaantummaa Morokkootiin goolabameera. Morokkoon bara 1986 2022 fi kan baranaa dabalatee yeroo sadaffaaf waancaa addunyaatiin marsaa mo'atanii darbuu gahuu isheeti. Kaleessa Morokkoo irratti goolii kan galchite Haayitiin ammoo waancaa addunyaatiin waggoota 52 booda goolii jalqabaa galchite. Ramaddima kana Biraazil goolii 3-0 Iskootlaand irra aante. Vinishees Juuniyer goolii 2 daqiiqaa 7ffaa fi 48ffaa irratti galcheera. Taphataan Manchester United Maatiyaas Kunyaa goolii sadaffaa dabaluun biyyattiin 3-0 injifatte. Tapha kanaan Neymar Junior Maatiyaas Kunyaan jijjiiramee seenuun taphateera. Waancaa addunyaa kana hawwiin eegaa kan ture Neymar midhamaanis baay'ee rakkataa ture. Hin filatamu jedhamaas ture. Miira sana hunda bira darbee taphatee yeroo taphni xumuramu imimmaan isaa roobsaa dirreedhaa bahe. Ramaddii kana Biraazil qabxii 7-1 darbite. Morokkoonis garaagarummaa gooliitiin caalamuun sadarkaa lammaffaan marsaa itti aanu geettee jirti. Haayitiin dorgommicha keessaa yoo baatu Iskootlaand ammoo qabxii 3 xumuruun biyyoota sadaffaan xumuran biraa irratti hundaa'uun hireen ishee murtaa'a. Ramaddii Meksikoon goolii 3-0 Riippaabilika Cheek injifatte. Meksikoon taphoota ramaddii sadanuu injifachuun qabxii 9 xumurte. Goolii 3 tapha kana ittiin injifattes boqonnaa deebii Maateo Cheeves, Juuliyaan Kunooniisii fi Alvaaro Vidaal galchaniiru. Ramaddima kana Afrikaan kibbaa goolii 1-0 Kooriyaa kibbaa injifachuun seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif marsaa mo'atanii darbuu geette. Taphataan Afrikaa kibbaa Saapeeloo Maaseekoo goolii injifannoo galchuun biyyattiin akka darbituuf gargaaree seenaa kan hojjete. Afrikaan kibbaa sadarkaa lammaffaan darbite. Kooriyaan kibbaa sadarkaa sadaffaan xumuruun erga taphoonni ramaddii xumuramee booda hireen ishee murtaa'a. Ramaddii baan qopheessituu dorgommichaa keessaa tokko kan taate Kanaadaan Siwiizerlaandii waliin taphachuun goolii 2-1 mo'amte. Ruubaan Bergaasii fi Juuhaan Manzaambii boqonnaa deebii goolii 2 galchaniiru. Roomis David goolii Kanaadaa mo'amuu irraa hin baraarin galcheera. Siwiizerlaand ramaddicha dursuun yoo darbitu Kanaadaanis qabxii 4 sadarkaa lammaffaan darbite. Kanaadaan seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif marsaa mo'atanii darbuu gahuu isheeti. Bosniyaa Herzegovinaan goolii 3-1 Kaataar injifachuun sadaffaa gaarii taatee darbuuf biyya carraa bal'aa qabduudha. Isheenis qabxii 4 yoo goolabdu garaagarummaa goolii qofaan Kanaadaan caalamuun sadarkaa sadaffaan ramaddicha xumurte. Seenaa waancaa addunyaatiin barana yeroo jalqabaatiif qabxii 1 kan galmeessite qopheessituun waancaa addunyaa bara 2022 Kaataar tapha ramaddii xumuraatiin dorgommicha keessaa baate. Waancaa addunyaan har'aa Kuraasaawwan Koodivaar waliin seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif ramaddiirraa darbuuf waliin morkatu. Ramaddiifaan morkiin Jaappaanii fi Siwiidin akkasuma Neezerlaandisii fi Tuuniziyaa walitti fides xiyyeeffannoo argateera. Bal'inna isaatiif Abbabaa Alamaayyoo. There's Lucadia, and there's the strike, and there's the equalizer. Oh, unbelievable! Yeroo duraatti firmaachaa kan jirtu Kuraasaawwan fi Koodivaar seenaa keessatti yeroo jalqabaaf waliin morkatu. Biyyoonni kunneen tapha ramaddii xumuraa sadaffaan halkan sa'aatii 5 irraa eegaluun ramaddiirraa darbuuf gara dirree seenu. Ramaddii kanaan Jarman taphoota 2 walitti aansitee injifachuun ramaddiirraa dursitee darbite. Biyyoonni sadan afaan hunduu carraa ramaddiirraa darbuu qabu. Taphoota 2 irraa qabxii 3 kan argatte Koodivaar injifannaan yookiin qabxii qoddannaan marsaa mo'atanii darbuuf geessi. Tapha ramaddii lammaffaan dursaa turtee goolii 2-1 Jarmaniin mo'atamte. Yeroo afuraffaaf waancaa addunyaa irratti qooda fudhachaa kan jirtu Koodivaar hanga ammaatti ramaddiirraa darbitee hin beektu. Qabxii 1 sadarkaa afuraffaarraa kan jirtu Kuraasaawwan darbuuf dirqama injifachuu qabdi. Taphoota ramaddii 2 darbeen goolii 7 irratti galuun goolii 1 qofa galchite. Taphoota kanneeniin yaaliin 53 taphattoota Jarmanii fi Ikwaadoor irratti yaalameera. Kana keessaa 27 yaalii kallattii goolii kan eegdedha. Oleegaan Kuraasaawwan Elaayi Ruum kubbaa goolii ta'uu danda'u 20
deebisuun gooliin dabalataa kan galle godheera. Taphattoonni sarara fuulduraa Côte d'Ivoire Yandoo Mandee fi Amad Dialloon taphattoota sarara ittisaa Kuraasaawoof yaaddoo guddaadha. Tapha ramaddii lammaffaan Doomandeen boqonnaa dura Dialloon boqonnaa deebii ga'umsa gaarii mul'isaniiru. Ramaddichaan halkan sa'aatii wal fakkaataa 5tti Jarman Ikwaador waliin taphatti. Dursitee darbuu kan mirkaneeffatte Jarman ramaddicha olaantummaan golabuun sadarkaa tokkoffaan darbuuf taphatti. Qabxii tokkoon sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu Ikwaador injifattee marsaa taanuuf darbuuf ijibbaata falmatti. Moises Caicedo, William Pacho, Parinkaappee faa gareen of keessaa qabdu Ikwaador waancaa addunyaa kanaan goolii tokkollee hin galchine. Taphataan sarara fuulduraa Jarman Deeniz Hundaaf boqonnaa booda jijjiiramee seenuun goolii injifannoo galchaa jira. Taphoota lamaan goolii 3 galchuun kubbaa goolii galee 2 mijeesse. Dumfries and in from Gakpo! Halkan sa'aatii 8tti ramaddii faan Jaappaan Siwiidin Tuuniiziyaan Neezerlaandis waliin taphatu. Ramaddii kanarraa bakka buutuu Afrikaa Tuuniiziyaa qofatu dorgommiin ala ta'e. Taphoota 2 taphattee mo'amuun goolii 9 irratti galuun goolii 1 qofa galchuun idaa goolii 8 ramaddiirraa kan darbine mirkaneeffatte. Neezerlaandisii fi Jaappaan qabxii qixa 4 goolii hedduu galchuun wal duraa duubaan ramaddicha dursaa jiru. Biyyoonni kunneen tapha ramaddii sadaffaa kanaan qixa bahuun qofti marsaa taanuuf isaan dabarsa. Tapha tokko mo'amuun tokko kan injifatte Siwiidin qabxii 3 sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Ganama gara barii sa'aatii 11 irraa eegaluun Paaraagwaay, Awustiraaliyaa, Tarkiyyeen Ameerikaa waliin taphatu. Ameerikaan taphoota 2 injifachuun qabxii 6 marsaa taanuuf darbuu mirkaneeffatte. Qabxii qixa 3 sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irra kan jiran Awustiraaliyaa fi Paaraagwaay keessaa gareen injifatu marsaa taanuuf darba. Tarkiyyeen taphoota ramaddii 2 walitti aansitee mo'amuun dursitee dorgommiin ala taate. And it is 2! And this time, no one is going to take the goal away from Folarin Balogun. Taphataan garee biyyaalessaa Qatar Hasiim Madiboo adabame. Tapha Kanaadaan goolii 6-0 Qatar injifatte irratti balleessaa cimaa kan hojjate taphataan Qatar Hasiim Madiboo taphoota 5 akka hin taphanne adabameera. Taphataan Qatar Hasiim Madiboo taphataa Kanaadaa Ismaa'il Koonee irratti balleessaa cimaa hojjateen miila taphataa garee faallaa cabse. Tapha Qatar goolii 6-0 injifatamte irratti Hasiim Madiboo kaardii diimaadhaanis dirreedhaa baheera. Koreen naamusaa FIFA balleessaa cimaa Hasiim Madiboo hojjateen dabalataa taphoota 5 akka adabamu taasiseera. Taphataan Kanaadaa kilaba Saasulloof taphatu Ismaa'il Koonee hospitaalatti amma yaalamaa jira. Lammiin Qatar Hasiim Madiboo hospitaala deemee taphataa kanas gaafateera. Kanaadaan ramaddii baa sadarkaa lammaffaan xumuruun yoo darbitu Qatar sadarkaa dhumaatiin xumuruun dorgommicha keessaa baatee jirti. Jude Bellingham tapha waancaa addunyaa Ingilaandii Gaanaa waliin taphatteen afaan isaa qabatee erga dubbatee booda adabamuu dhabuun dubbii ijoo miidiyaalee ta'eera. Lammiin Ingilaandii sarara jidduu Bellingham taphataa Gaanaa Joordaan Ayyuu waliin yeroo haasa'uu afaan isaa qabatee dubbate. Seerri FIFA waancaa addunyaa 2026 irratti baase taphataan afaan isaa qabatee taphataa garee faallaatti dubbatee kaardii diimaadhaan dirreedhaa baha kan jedhudha. Kanuma hordofuun taphataan Paaraagwaay Miguel Almiron afaan isaa qabatee taphataa garee faallaatti waan dubbateef taphataa jalqaba waancaa addunyaa kanarratti kaardii diimaadhaan dirreedhaa baheedha. Amma dubbii ta'aa kan jiru tapha ramaddii lammaffaa Gaanaa fi Ingilaandii qixabaan irratti Jude Bellingham afaan isaa hagooguun taphataa Gaanaa Joordaan Ayyuu faana yoo dubbatu suuraaleen hedduun agarsiisaa jiru. Abbootiin murtoo taphichaa viidiyoon deeggaramuun maaf adabuu dhabaniin gaaffii ta'etti fufeera. Garuu ammoo hoogganaan abbootii murtee FIFA Pierluigi Collina waltajjichaan duratti afaan haguuganii dubbachuun yoo hiriyaa kee waliin ta'e nama hin adabsiisu jedhee ture. Bellingham fi Joordaan Ayyuu yoo waliin dubbatan miira obbolummaa irraa kan hafe wanti addaa fuula isaanii irraa hin mul'atu jechuunis deebiseera.
Taphataan duraanii Arsenaalii fi garee biyyaalessaa Weelsi Aaroon Raamsee leenjisaa Oxford United ta'eera. Raamseen yeroo jalqabaatiif dhaabbiin leenjisaa jalqabaa ta'uuf qophaa'aa jira. Umrii isaa 35 kubbaa miilaa taphachuu kan dhaabe Raamseen bara 2024-25 taphoota sadan xumuraa leenjisaa yeroo Kaardiif ta'uun kan tajaajileen alatti muuxannoo leenjisummaa hin qabu. Raamseen amma leenjisaa Oxford United erga ta'ee booda sadarkaa kanaan of eegee hin turre sadarkaa kanaan qophaa ta'uu koos hin yaadne jedheera. Haasaa kana kilabicha waliin gaafa eegalu hangam abdii guddaa akkanarraa qaban waan bareef amanee fudhee iddoon kuni anaaf iddoo sirrii jedheera. Amma bakka leenjisaa kilabichaa bu'uudhaan ni tajaajila. Aaroon Raamseen waggoota 11 Arsenaal keessatti dabarseen taphoota 369 kilabichaaf taphate goolii 64 kilabichaaf galcheera. Waliigala Arsenaalii fi Juventus dabalatee kilabootaaf taphoota 548 taphateen gooliiwwan 80 galchuunsaa ni yaadatama. Leeds United Harry Wilson Fulham irraa mallatteessifachuuf walii galeera. Leeds taphataa jalqabaa ganna kana mallatteessifatu Harry Wilson ta'aaf eegama. Lammiin Weelsii ganna 29 Wilson torban dhufuu walii galtee irraa bilisa akkuma ta'een qorannoo fayyaa xumuree mallattoos guyyoota itti aanan keessatti ni xumuraaf eegama. Leeds United taphataa kana bara darbes mallatteessifachuuf itti dhiyaatee boodarra osoo hin milkaa'in hafe. Fulhamis taphataa kana tursiisuuf barbaadee taphatichi ammoo tolee hin jenne. Bara darbee taphoota hundaa 38 liigichaan kilabichaaf taphateera. Goolii 11 yoo galchuu gooliiwwan kubbaa goolii ta'an 8 ammoo hiriyoota isaatiif mijeessuun yeroo gaarii dabarse. Bara 2021 paawundii miiliyoona 12 qofaan Liverpool irraa Fulhamitti kan dabalame amma Maarkoo Silvaa kilabicha gadhiisuu hordofee kilabicha gadhiisuuf filateera. Tottenham goolii eegaa Barniley Maartin Dubravka bilisaan mallatteessifateera. Waliigalteen Barniley waliin qabu bara kana xumurama. Ganna 37 irratti kan argamu goolii eegaan duraanii Newcastle United fi Manchester United Dubravkaan bara darbee Barnileyf taphoota liigichaa 35 taphateera. Goolii eegaan ganna 35 kuni erga mallatteessee booda yaada kenneen gammachuun natti dhagaameera. Muuxannoo qabuun kilabicha gargaaruudhaaf nan hojjedha jedheera. Goolii eegaa isaa Vikaariyaa kilaboota Itaaliitiin jalaa barbaadamaa kan jiru Tottenham goolii eegaa kanarraayis ni fayyadamaaf eegama. Goolii eegaan kuni taphoota Piriimeer Liigii irratti yeroo 51 osoo gooliin irratti hin galin dirreedhaa baheera. Roberto Di Zerbiin goolii eegaa kana erga mallatteessifatanii booda taphataa cimaa fi muuxannoo dheeraa qabu arganne jechuun jajaniiru. Ga'umsa addaas ni qaba. Madaala taphaa eeguu danda'a. Garee qajeelchuu fi taphattootas kutaafannaa keessatti tasgabbeessuu danda'a jechuun jajan. Atileetikoon Maadrid ammoo Baayir Leverkusen irraa Alaandroo Girimaaldoo mallatteessifachuuf walii galeera.